koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu. Egaan dhaamsa hatattamaa isiniif qabnaa keessaayyuu guyyaa har'aa artist Haacaaluu Hundeessaa haala hamaa ta'een yookaan immoo haala gaddisiisaa ta'een gootonni keenya dhaqanii mana isaaniitti dhaamsa ajaa'ibaatii fi ergaa guddaa tokko nuuf dhaamanii jiranii. Egaan har'a Isaaqii wajjin bakka kana jirra. Isaaqii wajjin wanti dhiyaachuuf dirqamneef wantoota achitti ta'amee fi suuraan sun miira akkamii akka ibse akkasumas ammootu artist Haacaaluu nama akkamiiti carraan Jawaarfaa artist Haacaaluu ittiin awwaaluu isaan utuu hin argatin hafan sun har'atti gadda akkamiitti dhageesse kan jedhu isin biraan ga'uu barbaanna. Isaa mee jalqaba irratti waan tokko tokko nuuf jedhi. Ana nyaatu ya goota koo ya haccee koo ya leenca koo tokkicha koo ilma sabaa goota onneen barbadaa kan dhugaan harkaan buune kan hin beekne sobaa. Cuuccaan saba kee miidhamni lammii kee rafuusi dhowwinaa mudhii kee hidhattee sagalee kee dammaan bookiftee birooddee diina garaa raaftee. Waltajjiirra baanaan diina rommisiiftaa lugna jagnoomsitaa lammii kee saba kee boonsitay. Jiruun kee jiruu gootaay. Gochi kees gocha gootaa duuti kees du'a gootaa jechi kees jecha gootaay. Jechi kees jecha gootaa naatu du'e malee haxee atin duune jirta matin duune jirta. Bishaan baaroo dildilaa gaafa guutuun beekanii lubbuun dhiiraa biliqaay. Lubbuun dhiiraa biliqaa gaafa duutuun beekanii. Of golcha baay'ee miira namaa tuqa. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf guyyaa har'aa waa hedduu argine. Hundi keessanuun beektanii duuti artist Haacaaluu Hundeessaadha. Biyyattii Itoophiyaa jedhamtu san raasee jira guutumaan guututti. Maaliif dhiiga qulqullootati dhiiga qulqulluuti waan ta'eef biyyattiin sun guyyaa inni du'erraa hanga har'aatti tasgabbii dhabdee yookaan paarlamaa jetti yookaan caffee jetti yookaan Eertiraa juuntaa mantarqashii osoo jettu har'a waggaa tokkoo fi baatii 6-7 ol lakkoofsistee jirti jechuudha. Artist Haacaaluun nama tokko akka hin taane, artist Haacaaluun nama Oromoo qofa akka hin taane sadarkaa Itoophiyaatii fi sadarkaa addunyaatitti dubbatamaa ture. Kana jechuun gaafa wayyaaneedhaa fi mootummaan wal lolaa turan san addunyaan Itoophiyaadhaaf gurra kennite irraa haasaa turte. San hunda sababa kan ta'e guddaan du'a artist Haacaaluu Hundeessaati. Wayyaaneen kaleessa loluu sodaattee miti. Wayyaaneen kaleessa saba Oromootu namicha kana duuba jira kan jedhu wayii waan qalbii keessaa qabduuf afaan ofii qabattee taa'aa turte. Garuu artist Haacaaluun du'ee uummanni Oromoo mootummaa kanatti gaafa garagale wayyaanes dabalatee warri biraa isa roorrisaa turanii jechuun mootummaa kana. Kana jechuun goonni keenya artist Haacaaluu Hundeessaa biyyattii tana raasuu irratti dhiigni isaa hanga ammaa hollachiisaa jira. Kana dubbachuun kan na dirqamsiiseef waan biraafi miti. Guyyaa san gootonni keenya isa awwaallachuudhaaf jecha gama Ambootti gaafa imalan namummaan isaanii xiqqeeffamee haamileen isaanii cabfamee waraanaan marfamanii harka isaanii duubatti hidhanii gaafa Qilintoo geessan san du'a lammaffaa duune jennee gaddaa turre. Du'a isaa kan guyyaa sanii maatii isaa biratti har'a dhaqanii jechuudha. Har'a miirri isaan ittiin suuraa irrattii fi wantoota miidiyaa irra deemaa jiru kana arginu hunda keenya duuba deebisee miira biraa nu keessatti uume jechuudha. Mataa isaaniitu gadi cabe. Hin gaddan. Haamilee isaaniitu cabe. Argite waan guddaa tokko biraa dhaban cinaacha guddaa tokko. So kanaaf anis miira irratti dhagaame suuraa isaa irraa gaafa ibsadhu humna kiyyaa oli mee isaa waan jettu yoo jiraate.
waan baay'ee dubbatteetta duutii Hacaaluu biyyattii sana raasurra darbee akkuma guutuudhuma Afrikaa jechuun ni danda'ama. Hacaaluu jechuun weellisaa Oromoo qofitti osoo hin taane falmaa mirga dhala namaati. Kanaan dura baay'ee irratti dubbataa jira. Waan Hacaaluutti ibsinu hin qabnu. Erga Hacaaluun du'ee namoonni hedduun sababa isaatiif namoonni hedduun miilli lamaan isaanii irraa citee namoonni baay'een lubbuu dhaban jiru jechuudha. An amma fakkeenyaaf sababa du'a Hacaaluuti kanan biyyaa ba'e kaan qabsoo gara bosonaatti makamee duutii Hacaaluu Hundeessaa ummata Oromoo isa rafee jirullee ni dammaqsee jechuudha. Ilaarraatti har'a immoo gootowwan kan keenya mana hidhaa sababa isaatiif sababa ajjeechaa isaatiif mana hidhaa turanii awwaalcha isaatu hanqatanii otoo seeraan isa hin awwaallatin har'a ammoo yeroo mana isaa dhaqanii jedhanu gadda yeroo lammaffaatiif akka waan Hacaaluun har'a ajjeefameetti natti dhaga'ame ana akka waan har'a ajjeefameetti jechuudha. Miirri isaan keessa jiranu yoo argitaniittu ta'ee jedhee miira addaati. Isaan awwaalcha isaallee dhaquudhaaf tu'in awwaallatin kan isaan nuti illee amma ta'e TVdhaan teenyee ilaallee jirra awwaalcha isaa kana. Jarri garuu awwaalcha isaa kana kabajaan dhaqanii salphataniitii mana hidhaatti kan isaan darbatamanii jiran jechuudha. Erga duutii Hacaaluu Hundeessaa erga du'a Hacaaluu Hundeessaatiin as biyyattiin raafama guddaa keessa jirti. Keessatti guyyaa kaleessaatii kaasee laazaa natti fakkaata. Intinaan sirboota dhimma artii irratti kan xiyyeeffatu albamoota bara kana keessa babbareedaa ba'an fiilmiiwwan guutummaan guutuutti artii irratti kan xiyyeeffatu keessatti maal mallisaa kan jedhu sirbi isaa jechuudha kan alana gadhiifame kaadhimamaa ture. Duraan warra Abashaati kan xiqqoo si fuuldura deemaa jiranii amma parsantii hedduudhaan jechuudha. Eenyuun amma lafaa kaanii mo'achuu hin danda'an. Parsantii gara 70 wayiiti kan inni 73 irra jira 13 irra jira lammaffaa jira. Baay'ee garaagarummaa qaba waan ta'eef guyyaa har'aa miirri addaan itti dhaga'ame akka waan Hacaaluun ajjeefameetti natti dhaga'ame jechuudha. Akkuma inni jechuuf yaalee hundi keessan argitanii jirtanii suuraa nuti fayyadamne gubbarratti gaafa laaltee Jawaar Jiraa, Hamzaa Booranaa, Baqqalaa Garbaatii fi akkasuma Dajanee Xaafati dhugumaan hin caban hamilee isaaniitu cabee gaafa jaartii isaa yookaan haadha manaa isaa faantuu akkasitti argan mataan isaatu nama cabsa miti Hacaaluu du'ee miti isiin hamileen isii akkamitti akka cabe hundi keessaniin argitan namuma baatee bakka qaamni isiitu akka tokko ta'ee rifannoon addaa waan keessa jiruuf gaafa san argan miira akkamii akka itti dhagaamu ibsachuu isin isa qofaa miti yaa saba keenya. Artist Hacaaluu Hundeessaa nama hangana ga'u kana nama cimaa hangana ga'u kun ajjeefamee shirri xaxamee murtii tokko osoo hin dabarsin warra isaan shakkamu gadhiisanii miskiina biraa kanarraa qabanii umrii guutuutti faradan. Kan hin beekne beekuu dhabuun namaayyuu rakkoo miti. Warra silaa maatiin shakku warra silaa maatiin barbaadu dhiisanii cinatti kaanii maal itti ulfaata lala garuu bari itti ulfaata mootummaan maaliif waan harka ofiitiin godhe tokko fuudhee harka ofii nyaatu. Amma harka koo maaf nyaadha waan jedhuuf namoota biraa gadhiisee ummata kana hidhe malee waan biraatiif miti. Kanaaf har'a dhaamsa guddaa nu dhaaman. Dhaamsi isaan nu dhaaman haasa'anii miti. Suuraan sun dhaamsa guddaa qaba. Argite namni hayyuun hagana ga'u kun daa'imaa miti kan mataa isaa akka qabateetiin hin cabee taa'u. Duuta artist Hacaaluu har'a ta'eetii miti. Waan kaleessa keessa turanii fi waan har'a keessa jiran suuraa sanirraa dubbisnee beekuu dandeenya jechuudha. Carraan artist Hacaaluu Hundeessaa eenyuun akka dhaqqabu hedullee ifatti nu mul'atee jira jechuudha. Kanaaf Oromoon dursee of eeguun waan isaati. Hayyuu isaa bira dhaabbatuun dhiisi kan kaleessa darbe dhiisi. Komii guddaatu jira yookaas komii guddaa sanii bitam. Argitee namni hayyuu yookaan jaarsi waan kaleessa darbee fi waan ammarra jiru dhiisee waan borii yaada akka jedhamu san waan borii yaadutu furmaata fidaa jechuudha. Mi'a tasirratti isaa hayyoonni keenya har'a gaafa haamilee isaanii cabee gaddanii mul'atan kana miirri isaan keessa jiru akkamitti mul'ate maaliif akkasi cabuu danda'anii artist Hacaaluun har'aa miti erga du'e waggaa tokkoof wayii onneen keenya hunda madeessee deeme isaaniifoo akkamitti haaraa ta'uu danda'e maal akka dhuunfaa keessatti maal yaadda? Laal tariiti ergantanaa waan ta'e hunda isaa amma danda'amaa ta'etti nu warri bakkee jirru argaa jirras waan ta'aa tures hubataa turre. Isaan kun mana hidhaa keessa turanii cubbuu
irratti xaxamee jechuudha. Ofii shira xaxee mootummaan nama qaalii kana nu jalaa ajjeesee jechuudha. Mootummaa nama biyyattii kana bulchaa jiru. Namoota akkuma tamma jetteetti miskiina kana firdee irratti faradee jedhee duuba jaraa kana namoonni jara kana ajjeesan duuba namoonni dhuunfaan tokko sababa tokkoon alatti miti kan isaan nama tokko nama beekamaa akka kanaa mitiiti. Nama karaa deemaa tokko sababaan alatti namni calliseetuma waa godhu hin jiru. Kanaaf jennaan isaan mana hidhaa keessa turanii deebi'ees immoo kan inni nutti mul'isuu danda'u ergaan isaan nutti mul'isuu danda'u duuti hacee bara baraan gadda uummata Oromoo akka ta'e kan nutti agarsiisudha jechuudha. Hadhas Boris Iftaanis jaarraa dhufe lakkoofsa dhufeeni duuti hacee gadda akka uummanni Oromoo hundi ajjeefametti kan inni mul'atu kanas in agarsiisa wanni kun jechuudha. Asirratti beeyta bilchiginnaan waan hin goone qabdu. Gizee artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamee jara akka Xilaayee Yaamii jedhame qaban san jechuudha. Inumaa waan godhan wallaalanii dhaabbolii siyaasan tolfachuudhaaf waan san godhe jedhanii uummata burjaajessu turan osoo neetworkii illee balleessan akka uummanni waliin hubachiifne neetworkii biyya keessaa balleessanii namoonni dhuunfaa tokko inumaayyuu akka waan dhaabni Jawaar fa'aa yookaan dhaabni Abaawoo kun ajjeesee shakkii fa'aa keessa galaa turan. Maaliif neetworkiin cufate odeeffannoon darbu televezyiina qofaan ture televezyiin OMN fa'aa hatamee ture namni baay'ee burjaajee ture. Garuu neetworkii gadhiisee gaafa jedhu namni dhugaa jiruuf suuraalee dhokatee ragaalee adda addaa wantoota isaan godhan namoota gaafa san Haacaaluu awwaaluudhaaf dhaqe namoota ajjeesan kana viidiyoon harkaa babba'ee uummanni Oromoo haqa Haacaaluu baree jechuudha. Hayni Haacaaluu osoo neetworkiin Itoophiyaa deebi'uu baate awwaalamee ture beeki. Nuhuu ji'a lamaa ol baay'ee tokko burjaajefnee ture. Sababni isaa odeeffannoon tokko hin jiru. Kan darbu televezyiinii mootummaa qofa biyyarraa. Argite warri biyyaa waa tokko qoma qabu. Warri biyya alaa waan biraa haasa. Warri biyyaa yoo neetworkiin hin jiraanne waa qoma qabu daaree ati beekuu hin dandeessu. So burjaajii cimaan uumamee gaafa uummanni miidiyaatti as dhufu guututti hubatee jechuudha. Mootummaan sadarkaa gana ga'utti ummata kana burjaajessee haqa artistaa Haacaaluu Hundeessaa awwaalee jechuudha. Ammas hayna artistaa Haacaaluu Hundeessaa miti bahuu caafin hin tuqamne. Wanti maatiin barbaadu tokko hin dubbatamne. Maatii afaan maatiin uyyuu dubbatee jira. Afaan keenya hidhamee jira. Wanta nu jennu mana murtii deddeebi'an as deddeebi'an jarri dubbii harkaa gaggaragalchite murtii tokko malee hanga ammaatti artistaa Haacaaluu Hundeessaa dhiiga isaatirra taa'aa jira. Uummanni Oromoo kana falatti ilaaluu qaba. Hayyoota keenya eeguun amma yeroon ammaa miti. Yeroon hayyoota ta'inu hin jiru amma. Maaliif hidhaa jiran isaan haqa dubbachuuf firummaan kutu yaa saba keenya. Hundi keenya argaa jirra. Jawaar jechuun leenca bosona keessatti argite garuu hidhamee jira shiboodhaan. Akka bulloon garmaa mana hidhaa oola jedhu san argitee mana hidhaa qaallittii keessaa gabbee ilaalta malee ala keessa deddeemaa ilaalta malee rasaasni mataa isaa gubbaa jira. Amantii amanuu baatte kana. Namni kun jaalatee calisitti fakkaatin Daawud Ibsaa kaleessan bahe. Ala keessa akka deemuuf eeyyamameef malee dubbiin takka afaan isaa keessaa hin baatu. Xiinxalli takka afaan isaa keessaa hin baatu. Kana uummanni Oromoo hubachuu qaba. Jara kanallee hidhaa keessaa bahee ofis bilisoomsee saba kana bilisoomsuun dirqama sabaati malee dirqama Jawaar fa'aa dirqama Daawud fa'aati miti. Yoo danda'ame gama jiru waboo jabeessitee waboo waan kana bilisa gochuu danda'a. Isatu humna qaba saa kanatti bilisiginnatti dhugaan jirullee isa kana jechuudha. Argite? Walgahii irratti Shimallis Abdiisaan viidiyoonni ba'e irratti hojjannee turre nuti. Maal jedhe beektaa? Caasaan mootummaa guyyaa guyyaadhaan akka baalaatti harcaafamaa jiru jechuun isaa waboon kun ammam humna horatee mootummaa kana rukutaa jira kan jedhu isaanumti iyyuu amananiiti jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti jaallattanus jibbitanus warri karaa nagaatiin qabsaan qabsaa'anu qabsoon kallattii adda addaatiin jirti. Hundi isaaniitu iyyuu bilisummaa uummata Oromooti kan isaan barbaadanu. Mirgaanis yaabbadhu bitaanis yaabbadhu kan gumaa kafaluu danda'u yeroo ammaa kana keessatti waboo hidhatee bosona keessa jirudha. Maaliif jennaan dantaa dhuunfaa isaaniitiif miti kan isaan hidhatanii bosona jiran jechuudha. Guyyaa aduudhaan waxalamaa halkan qorraan waxalamaa waan nyaatanii bulan dhabanii akka tasaa hiriyaa tokko wayitu jirti Ameerikaadhaa gargaarsa walitti qabdee warra bosonaa bira dhaqxee gaafa warra bosonaa bira dhaqxu isin baay'ee afaan Oromoo kana baay'ee dandeessu beektaa.
achi keessa woboo keessa humni barate gara caalu ijoollee yuunivarsiitii keessa hariyaman barnoota Humna barate isaanii bichaa adda jechuun kutanii danda'ama. dhiisan Ijoollee akkasumas kutaa kudhan ammoo baafetee jedhame. warra yuunivarsiitii keessaa ba'anii fi warra hojii mootummaa gurguddaa qabanutu iyyuu hojii sana dhiisanii uummata wobootti makamanii woboo wajjiniin falmataa jiru jechuudha. Yeroo kana keessa bakki jarri buranuu gaararraa amma fakkeenyaa gennoonni shamarran hedduun isaanii jechuudha qarreewwan amma kukkuullattee akka barbaadde jiraachuu osoo dandeessu bosona keessa galtee achi keessatti wanni waaqni kenneefiif jira. Maal kan jejaan itti dhufu xuriin itti dhufu jira waan hedduu nuti har'a qananiidhaan waan bareedaa nyaannee waan bareedaa dhugnee waan bareedaa irra ciisaa jirra jechuudha. Isaan immoo bilisummaa uummata Oromoodhaaf jecha wanni isaan hin ta'in hin jiru waan ta'eef uummanni Oromoo gama danda'uun gama barbaachisaa ta'in inni kamana gara nagaatiin nan qabsaa jedhee qabsaa'u inni hidhannoodhaan immoo qabsaa'aa jirus qabsoodhuma uummata Oromooti bitaanis yaabbate mirgaanis yaabbate walga'iin bilisummaadha waan ta'eef tokkoof tokko uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti woboo bira dhaabbachuu danda'uudha qaba. Sammuun isaa wanti hundi isaa yaadni isaa gama wobootti deebi'uu danda'u qaba. Kanaaf waan haaraa jechuu barbaanne osoo hin taane namoota hubannaan ni hir'ataa beektanii Jawaar faa maal faa maaf callisee waan akkasii waan jedhamu jira. Kanaaf waan kana kaasuun dirqama ta'e hundaafuyyuu miirri har'a keessa ture. Abibi qoy viidiyoo asaarra. Sorry. So miirri har'a baay'ee ulfaataa waan ta'eef nutillee miira keenya ibsatuu fi haallee hundi keessaniyyuu kana hubattanii cinaacha woboo dhaabattanii karaan qabsoo karaa tokkocha osoo hin taane karaa dhibboo ta'e nuti tolaa woboo ta'ee abaa'oo ta'ee kaafaa'oo ta'ee mantargashiyoo ta'ee nu ka barbaannu Oromoon bilisa ba'ee nutis bilisa baanee hayyoonni keenya fi gumaan hayyoota keenyaa akka nuuf ba'uuf barbaanna waan ta'eef kanuman isiniin jedha dhumarratti waan dhaabatte yoo qabaatte saqqaan yaada koo xumuree jira. Sila sirba jalqabnee azaanii nutti ba'ee isatti nu eegale sirba artist Haacaaluu Hundeessatiif isaa qamma dura baaserra sagalee isaa kiilolee kanaan nu haa yaadachiisu nu hordofa. Gootawwan kaleessaa lubbuun isaa darbee lafeensaa caccabee arras kunoo dhufee dabareen ajjecha Haacaaluu qaqqabee Haacaaluu Hundeessaa beekaa Oromoon qabdu hambaa goota keenyaa leenca jabarbadaa dhiira akka Haacaaluu dhabnee kamiin teenyaa goota goonni dhalchee qaroo ija keenyaa si dhabneerra Haacaaluu waraabbiin kee guddatte amaanaa kee fuute kaayyoo kee hadhaantu dhugaa soban qabne Oromoof dubbatte nutti goote maqaa badii keen argineef cubbuu takka hin qabdu kaayyoon kan kee haqaa Haacaaluu jirra jirra jettee Haacaaluu harka kee ol qabdee Haacaaluu jiruu nuuf labsitee jireenya kee dhabdee Haacaaluu guyyaan isaa yoomii Haacaaluu borii moo iftaanii dhufaan jiran jennee matoo Haacaaluu eessa jirtuudhaanii Ana nyaatu hatee ana nyaatu hatee. Thank you hedduu galatoomi yaadannoo isaatiif atillee akka seenatitti lafa kaa'attee jirta. Namni karaa adda addaatiin seenaa lafa kaa'ataa karaa aartiitiin karaa bakka garuma danda'ameeni ulfaadhu atillee galatoomi maaliif keessayyuu siif waa hila jechuu hin danda'ama nama innis nama aartiiti. Atillee nama aartiiti namni aartii mootuu akka waan nama kaan caalaa waa hila argitee hiriyaa waan akkasiitiin nurra caalta. Kanaaf ulfaadhu galatoomii rabbi umrii keessan isin haa dheeressu warra jirtan warra akka aartist Haacaaluutiif immoo biyyoon itti salphatu bakkuma jirutti nagaadhaan haa boqotu jenna. Ulfaadhaa kabajamaa hundi keessanuu an kan isin waliin ture reedii Adamee fi isa seenuutuu fi hundi keessanuu nuuf jiraadhaa isin jaallannaa isin kabajnaa tokkummaan humna tokkummaa keessan jabeessaa isiniin jenna ulfaadhaa galatooma. Ati maalitu wayyu